Thank you. Dhaggeeffadhaa. Xayyaarri Doohaa irraa kaasee Meelboorni na fiduudhaaf sa'a 19 naan deeme. Dirree xayyaara Doohaa irratti lilmee dabarsuu hin dandeenyu. Daakiraa 4 Masriin irraa caccabsan eessatti hin deemte jedhanii. Doohaadhatti sababaa kiyyatti xayyaarri daqiiqaa 15 dhaabbate. Obsaa daakiraa hoggaa jettu miimoorii jechuu feeteeti. Miimoorii gartee wanni badduu keessa jirtu. Ragaan keessa jiru. Ta ragaan namni adda addaatun keessa jiru. Gender sexual violation ta keessa jiru. Abuse namni ta'e jechuudha. Keessa jiru. Sababaa sanitti xayyaarri daqiiqaa 15 achinnaan ture taan saree gurraattii dirree xayyaara Meelboornitti Ustaad Hamzaa ni beektaati. Saree saniin na baadile rabbiin isii haa baadilu laaptoop kiyyaafissunuu dhiyootana qulqulleessanii naa kannanii jechuu barbaadeeti. Ammoo waan ajaa'iba isinitti ta'u an hoggaadhaan deemu viidiyoodhaa fi suuraalee akka jirtutti Ahmad Adam bira dabarseetiin Haamarraa Umar Adam bira dabarsee ati yoo dallaallis ajjeese ani si boodaa nafa. Ani yoon ajjeesan ati arsiidhaa achi dhufanii sin ajjeesanii si biratti hafuudha qabeenneeti arsiirraas illee wallorraas illee jimmarraas illee baalerraas illee. Waan ajaa'iba isinitti ta'urraa jechuudha. Maaliif nuti gandummaan achi nu keessa hin jirtu tokkummaadhaan waan bakka sadiitti dalainuuf jechaadha. Ahmad Adam biraa akkasuma jirti jechaadha yoo tana biraa baddellee jechuudha. Ahmad Adam biraa akkasuma jirti. Amma kana waan taateef asirra waan takkataniin isinii himuutu jira. Dallaala kana as gubbaadhatti maqaalee isaanii dabbaal yoo dhooyne. Ani beekadhu Mushammadii fi gaafa silaa Yaman keessatti obboleessi keenya Afrikaa paawaras jira ayaama naa qabanii hin sodaanne nama guyyaatii gabbee deemu tokko jechuudha. Maallaqa guddaa san koolii buusan. Wanni niin je'eef akka jirtutti hattuun ammaas jala jirti. Hattoonni akka jirutti mana kana jala jirti. Yoo ammoo lakki ni sodaatteettan bismillahiidhi qaraatiidhaan itti darbaa qophaawaadhaa qaraatiidhaan itti darbaa yoo ni sodaatteettanii haga tokkoon irraa isinii qara'aa. Ibsaa Abdallaa kan jiraatu magaalaa Harar. Iddoon dhaloota isaa Machaara. Mukhtaar Foostoo. Iddoon dhaloota isaa Baabbile Harargee Bahaa. Khaalid Shooddee kan itti dhalate Dadari. Makkala. Ammaaf Oromiyaa keessa jira. Khayruu Mahammad Usmaan Arsii Shirka. Bakki inni jiru Lasaanoti. Ahmad Fadis. Iddoon dhaloota isaa Fadisi. Amma jiraatu. Naannuma Soomaaleedhaa tana keessa. Iftuu Haaruun iddoon dhaloota sii Awwadaayi. Bakki isiin amma jiraattu Laasaanoti. Abbaan mana siidhaa Dulbaanteedha. Husseen Gursum iddoon dhaloota isaa Gursumi. Bakki amma jiraatus naannuma sani. Fu'aad Waqii iddoon jireenya isaa Bosaaso. Iddoon dhaloota isaa Hirna. Aadam Abdishaa Mujrima Badaa dhalataa Wallooti. Naannoon amma jiraatu Yaman sanaadha. Amma warreen as keessatti himame kuni akka sadiitti ilaalama. Warra Yaman jiru, warra tokko keessaa wanni jiru kun maqaa liistii nama 67 kaniin irra utaalee jira. Warroota san Sultaan Gannaa turre utaalte. Sultaan Gannaal. Yaamuuf hin deema. Sultaan Gannaa bakka birootti yaamuu deema. Warra nama 65 ka gurbaa diimaadhaaf taargeeta keessa jiru achumatti hin qabeefi. Dhaggeeffadhaa. Haaya amma san bira gatu taalii warra Yamanitti hin deema. Gurbaan diimaan joorii kanan dagatana Oromoon itti fuuf. Ammaan tana as keessatti warraan dhiisee fi warramma qadabaarra bahee shunkurtii fuffuunfatu jiru qabxamanni qab itti gaggodee deebuu jirus dila tokkootutu jira. Dhaggeeffadhaa. Warra axaqittiin dhufa. Warra atak mee dhaabbadhu liistii warra atak tananiin baasaa turina jala. Deemaa membarii godhaa namoota siraa kana fooloo godhaa sagalee kana sheer godhaa koppiliin godhaa hundi keessanuu wanni eedan hin jiru kana caalaa. Deemaa. Baas obsa. Daakiraadhaan wantiidhaan na jalaa gurraachomee ture. Amma taatame biraa ni qaraataa? Maamad Adam gargaara. Maamad Adam yoo dandeesse muutii erga muutii irraa ka'e. Umar rakkoon qabu dabbal. Okay, itti fuuf. Ture. Hin barbaade. Qopheeffattee jirta Ahmad Adam? Ni dhagame.
Alak yan ko po ini kahit yo dan diami amma yo dan diami kabate ibsi yo kanis amma Haya. Baru wanni dan harka gurrachome. Wanni sidatin harka gurrachome. Ai wanti harka gurrachom. Serius, no serius. Email kira-kira. Thank you. Remember what you're member pada member nama aku mau kuliah di sini member di bahasan toko apa kenal? Ya rata ke member pada untuk kesana. Kono sini kaitin jera lawarin be. Wan an simpul dura kayak kana killing killing. Hayyee dallaalota axaqitti sii dhufaa dhaggeeffadhu. Hussein Maabaraa tokkoffaa lammaffaa Hussein Maabaraa yookaan Hussein Bahareedha. Axaqitti beekadhu ka wal duraa duubaatiin. Lammaffaa Mukhtaar Abduqaadir yookaan Mukhtaar Weewwee durata Hussein Maabaraa maqaan namni irra beeku maqaan ammoo dhaloota Hussein Baharee Harargee Lixaa Baddeeysaa. Akkasuma lammaffaan Mukhtaar Abdulqaadir Kaabboo maqaan inni itti beekamu Mukhtaar Weewwee iddoon dhaloota isaa godina Arsii Aanaa Sirkaa ganda Dallabaa Buusaadhaati. Bakki inni jiraatu Axaqi. Akkasuma Nuuraddiin Yuusuf iddoon dhaloota isaa Harargee Lixaa. Akkasuma Abdu Jabbaar Maraatee iddoon dhaloota isaa Fadis. Akkasuma Obsaa Gursum iddoon dhaloota isaa Gursum. As keessatti warroota wanni ta'ee jira Taajuu Ahmad iddoon dhaloota isaa Hirna. Akkasuma Jabuutii Abraahim iddoon dhaloota isaa Gaara Mul'ataati. Sagalee kana guutuu walii waraabdan booda na erga rabbi sodaadha sagalee obsaa. Akkasuma Ahmad Bashiir iddoon dhaloota isaa Fadis Miidhagaa. Akkasuma Ibsaa Jamaal iddoon dhaloota isaa Harargee Lixaa. Bakki inni jiraatu Suudii Arabiyaa. Inni kun baagiraawundiin isaa isa jalatti namoota dilaatu jira. Gabbu'ee dubbachuu hin fedhu. Waan hin dubbachuu hin feeneef waan taargeeta keessa jiruutu jira. Warrootni amma sii qaree kun warroo akkasuma Saaddaam iddoon dhaloota isaa addaan hin baane warri wanniidha warra Axaq keessa jiru. Akkasumallee namoota as keessa dhiyoo tana tarkaanfiin hundirra fudhatamtee gartee sababaa wanniidhaatiin wanni tattaaniitu jira warri kun warra hidhameetitu jira. Kana jala Koi shurubbe sagalee kun akka waraabbii toluu fi shurubbe hiddumannaa si qaba. Haabit obsaan. Malama. Ayyee dabalata. Ila obsa Ahmad Bashir inni duraan jallaata naafi Ahmad Bashir amma waliin dubbifnu assalamu alaikum rabbiituun qabnu ni beektatis. Garuu Ahmad Bashir nama mana arabaa taa'ee rukkaabni irratti ergamu waan kottee herreeggatamu dallaala keessa harka qaba. Haguma tanan na dhibe namaan beeku keessa. Bareedaadha. Akkaataa itti dhufetti dallaalaani dhufe maqaan isaa. Kun egaa anaa fi namni sun agarru waliin dhiifnu haqa rabbiin dubbadhaa inni dallaala keessa hin jiru. Laal shurrubbee. Wanta kaasittiin akkasuma dhaggeeffadhu maqaan dhufee wanni isaati isa qulqulleessaa. Akkasuma warroottan kana keessa namni yakkamaan isaan kana keessa Alii Jimmaa, Saddaan Calanqoo. Namoonni kun warra harka dhiigaati. Akkasuma mallee nama hidhaadhaa jiru jira haakimee nama ja'amu. Inninis mootummaa nurra beeyteeti hidhaa keeysee jirti. Obsaa Gursum jeetiin jira uummata keenya. Warra kaan ammoo piraayiveet goona eenyu dabbal
Oke. Oke, waan asirratti dabaltuu ni qabdaa Maamad Adam? Mee gutak Waan sirrii obsaa kiyya obsaa gursum kun kanuma amma tiktok irra nu wajji jiru kana kabiyya jiru kana moo kabiraati. Hai. Tokko na. Aboo kanaa miti. Kanaa miti. Iduma suuraan gabaaf arganaa alaalamma ustaaza waan goonu. Maafiyaa Gabaasa amma godhan kana. Maqaa tokko ofiin yakka adda baaftan jechuu Yaa, yaa. barbaada. Miskiina Wannoo kana goona amma. dalagatu biyya taa'eeti. Yaa wannoo goona amma. Dhagaye kun yaatak jira maafiyaa ilmaan namaa laqaaquudhaan beekame. Fayyaa ta'e obsaa takka Mahammad Afrikaa Mahamad Shurrubbee yoo ta'e booda guruppiin ijaarrannaa maqaa kanan bakka uummanni dhagahu maafi malee bakka dhaloota maqaa guutuu fi suuraa namootaa wajjin boodarra isaanirraa walirraa fudhannee miidiyaa hawaasaattis yoo ta'e joor biraas yoo ta'e akka inni kallattiin gahu ni goona. Obsaan joorii wajjin kallattii wal beeka hawaasaa bisaan ni qaba. Obsaan mataan isaa liistii kana joorii dabarsuu danda'a. Anallee asin dabarsuu ni danda'a. Mahamad Adamii fi Afrikaan faa yoo ta'uu baate obsaa akka inni joor beeku beekanii kallattiin dabarsuu ni danda'a. Nutis gama keenya gara miidiyaa keenyaatiinis achiinis eeruun mootummaallee bakka hunda kan inni qaqqabu ni goona. Gaafa goonu immoo dogoggorri maqaa wal fakkaatu kun suuraa namootaa wajjin addaan baha. Suuraa san takka takkatti immoo obsaan faana sirra baasuudhaaf takka immoo sirra mul'isuudhaaf yeroo waan nu fudhatuuf maqaa qofa gabaasa goone malee boodarra suuraa fudhannee suuraa fi maqaa wajjin gabaasa bal'aan ni goona uummanni arguuf jiraata. Maamad Adam gabaasa biraa ka dabaltu yoo qabaatte maqaa namoota waan si bira jiru nu dabali. Afrikaan yoo ta'e namni biraa haama jirre kaase kana adde. Osoo Maamatti hin dabarre dura qabxiidhaan waraabaa jirra. Waan gootu gaafii amma shurrubbeen kaase kana Maamad shurrubbeen kaase gaafii sirriiti. Namoonni dhugumaan gocha san keessaa yakkummaadhaan himatamanii fi namoonni akkuma haqaatti gartee namarraa waa buufachuudhaa fi haqa fi nama gargaaruudhaan karaa nama dabarsuudhaan maallaqaa san fudhatanii wal keessa makamee akka hin dabarreef takka uummata irratti illee akka hin dubbifamneef waan kana irratti qorannoo jabduu barbaachisaa jechuu barbaachisaa. Ani waa'ee Afa interpreetara naan ta'ina an afaan Oromoodhaan hin beeka. An afaan Oromoodhaan hin beeka interpreetara naan ta'inaadha. Afaanii kaan naan ta'inaadha waan takkaan isiniin jechuu barbaada uummata keenya. dhaggeeffadhaan isinirraa bu'uu deema garuu obsa akkaanan namarraan deebine beektami bakka waa jiru. Wayin faayidaa fi dalagaan namaa hidhama. Gaafa naga buutu ta'u beekta. Amma Bashir gaadhuga anaa fi amma Bashir waliin feenu siin jee. Sii galee wallaahi waliin feenu kunoo dhalaa kayyanaan agarsiisin amma Bashir gaafa nan Itoophiyaarraa dhufurraa qabee mana Arabaa ta'a. Dalagaan qabu dheengadda namaa wal dhabaati nama sanii walii araarsine nutu mana Arabaatii baase ergasillee wal dhabnee jirra. Rukkaaba maraatee qofa qeebalaa ture yeroo xiqqoo yeroo girgiriin ana mooraa ibidda gubbaa kanatti ibidda qabsiisanii qawwee gannutti man beetamu man beetu akka Oromottis akka kaanittis walii galame dubbii san beetu. Gaafsanillee mana jira ergaan waldaa godaansa seeran alaa keessaa bahe amma Bashir gaarattuu bahe malee rukkaaban fidu. Rukkaaba keessaa dalagaan qabu itti dawwalanii nama makiinaa nuufee jedhanii 50 argatattiin beeka. Sunuu baay'ee akka moofaatii lama. Ani ajittiin beeku. Turre horragaa yookaan faayidaa yookaan saahibummaa yookaan wal beeka jette rabbi suuraa baraaturraa fuudhe narraa fuudhu amma Bashir nama fidattiin beeku. Mee hoggu takka shurrubbee fitattee mi'ati. Itti obsaa ta'u. Waan rabbiin si gaafatu fitattee waan takkaan isiniif himaa galatoome shurrubbee waan takkaan isiniif himaa dallaalonni amma akka nama gartee bahara keessaa maankaa yookaan malaaqaadhaan waa fuudhutti himne malee qaxaabir hin geenye nuti radaan geenye nuti yoo tarree taate baaleen geenye arsiin geenye harargee maqumaa hundooyne nuti akkanatti akkam afaan Oromoodhaati amma duree hin geenye nuti akka gartee namoonni kun harkaa hin qaban jennee bitaa akkanaan jaa inni lammeessaadha warri as keessatti Maamad Shurrubbee osoo hin laallanne dubbii tanatti amma Bashiriituun maqaa dhawame warri gartee dhuftanii as jalatti Shurrubbee waan beekurraa dubbachuudha jira namoonni keessan isin jalaa as keessatti dubbatame warri rakkachaadhaa jirtan waliidharratti isinii daana maqaa isin as jala ziyaa gursum maarree miishin godhu jirtan ni arkinaa nuti immoo kudhan dhoysanii kudhan gorsanii kudhan obsanii sanbira dabarree itti cabsuudha yaana afaan isinii galuuf nama isinirraa amantanii gabbahee isinii dubbisuudha taa'a hin sardaminaa takka afaan Oromoodhaati inni lammeessaadhaa nuti
yakkamtoota gurguddaa warra gartee bakka kana keessatti yeroodhaaf ugguramneetutu jira. Sodaa isaaniitiin isaan nu ugguriin osoo hin taane namni silaa laal hiccitii qabachuun beeytan yaa ummata keenya narraa hubadhaa. Xamada nuu seenu jiranii kaantuutatti shunkurtii oowwifneeti jechaadhaa akka dhaqanii wanni jaaniiti hiccitii nu harkaan baasinaa. Inni biroo dhaggeeffadhaa inni biroo waan takkataniin jala muree isinitti himuutu jira. Wanni Oromoo tana akka galman geenye galmeerraa haqe takkaffaa gandummaadha. Gandummaa kana keessatti hoggaa namni keessan isinirraa tuqame inni summoominaa maleeykaadhaa bakka san taa'ee masgiida salaachisa malee waata ammartee jettanii nama atak keessa taa'uuf mormuudhaaf deemtan. Warri atak keessa taa'u guutuu warra dhiiga namaa gad dhangalaasu. Mataa Jibriil Bordoddee waan hin tahin irraan deebi'a. Jibriil Bordoddee waan hin tahin warra bakka san taa'ee dhiiga namaa facaasu nama ajjeesee halkanirraa baara geessee nama darbu. Walin himan ammaas du'aniis sagal gubatan malee isaan keessa gandummaan hin jirtu. Yoo kabaalee nama ajjeese Harargeedhaan himu yoo Harargeedhaan nama ajjeese kabaaleen himu osoo tumaniiti namni kun harkatti du'a. Isinii galtee namoota isin mishin godhu jirtan kana nuti Goontanaamoo Qaxaabir bakka amma yoo xiqqaatte baatii takkaffaarraa kaasee ilaa ammaan tanaa dhalaan 3,600 ol seentee marsaan laguu katti dhuftu guyyatti nyaata ugu takka nyaattee muuziqaa shidanii gudeedan waa meeqa ibbira qabnee jira. Viidiyoo nuti ammaan tana asirratti takkaa isin hin garsiisan Hamzaa Shejjaa bira mareefuun tan akka jee obsaa viidiyoo nati madura natti ergite takka coraadha na sossoobtee jee taniin dabbaal biratti erge akkas tasan caaltuu Ahmad Adam obboleessa keenya Ahmad Adam bira jira hajjii hoggaa geessa salaatan jaanii ummata keenya qabadhaadhaati hoggaa namni ganda keessanii isin jalaa tuqamees hin machaawinaadha fuuluma bareedaa ganama dhuftaniin saniin hoppiliinkii fi taaptaabitti muddaadha waan gartee hattoota kanaa cubbuu alaahii oliin galan malee manaa gadiin hin bahanii cubbuu wallaahi salaata subiidhaa jirra ammaan tana yoon annama tokko maare anna bira salaata subiidhaati ammaan tana kunoo sa'a 5 deemna bari'ee jechuudha hogguu sa'a takka teenya booda laftiin ifti jechuudha salaata subiidhaa kaniin salaatu deemu kanarraan qeebalin ani hattuu hanqan takka raamatan godhuuf dhageessanii kanaafuu obsaadha namaa sin arrabsinaadha arrabaa sin dheeratinaadha warri namni keessan isin jalaa tuqamee daara isin baasu kiraa manaa isinirraa kafalu zabaatii isinii bitu jimaa isinii bitu hoggaa isin jalaa tuqame hin machaawinaadhaati tasgabbaawaa abbaan dhufee ifaa qulqulleessu hoggaa dubbiin gartee feesbuuka joorirraa dhayitee feesbuuka dabbaalirraas dhayitee feesbuuk irratti ifaa fi bilisa gabbaate abbaan sun dhufee ragaa fidatee haif qulqulleessu nama qulqulleessuudhaaf injiinaa obboleeyyan keessan obboleeyyan shamarraniiti carqiin afaanii guuramtee tadiriya bareedaa qabdu tafuula bareedaa qabdu lukkuu nyaachifamtee qaxaabir keessatti gudeedamaa jirti. Tamaallaqa hin qabne hayyaash keessa geessaniiti achirraa tigireedhatti ol fe'anii tigireen baala sammuu nama hadoochu quuftee raagoo keessatti shurrubbee farraameessanii achi keessa gudeedamaadhaa jirti. Obboleeyyan keessan kanaafuu tasgabbaawaa iccitii guddoodha gabbaasuudha yaana galatooma. Okay. Afrikaa itti dabalta waan dabaltu fayyada balii kaan ammoo isaan Omati qoota akka dubbadha. Wanti qoota akka dubbadha. Ahmad nu keessi lamee Afrikaa itti kan nu amma bosona baale nama haaraa dubbanni. Okay. Shee Ahmad bagana gaan dhuftani Afrikaa sitti hin deebi'a. Akkana godhi dabbal jara informationaa kanarraa fiteeti Ahmad waliin itti haa dubbatu. Ayya akkas goona okay Ahmad na obsa ayya Afrikaa tu. Ahmad akkas naa godhi. Okay ayya. Jechuun akka dubbadhee dhiisaa. Wannan jechi takkitti qofa dubbadha. Jechi takkitti qofa Afrikaa tumaan obsi ayya Afrikaa tumaan obsi ayya. Turree fi isaa dubbatu. Viidiyoon amma obsaa wajjin turre. Obsaa fi ani viidiyoon amma inni jedhu gaafa inni achirraa deemullee akkaataa ittiin deemellee beeka. Na bira jira irra guddaan jechuu. Amma wanni isin agartan ijoollee wal qaltuu fi wal tumtu waan xiqqiyuu takka jechuu tiifuu xiqqoo takka. Osoo wanni nu bira jiru isinitti gabbahe an xiqqoo an dubbannaan natti ka'anii anumaayyuu natti deebisanii daqiiqa takkatti dhabamuun mala jechuu. Osoo waan firii 5-6 gocha isinitti gabbahe. Wanni isin beekuu qabdan ijoollee wal tumtuu fi maali wal tumtuun homaayyuu miti tun xiqqiyuudha sun.
osoo dubartii yeroo sijaaraa keessatti dhaamsanii ibiddaan gubanii waan hin agarre viidiyoo takka hin agarre uummanni Oromootu hin agarre addunyaan waan hirir jettu guddatu jira obsaa bira guddatu jira bakka